Hojjetaa Wangeelaa Solomoon Abbabaa Waldaa Kiristiyaanaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Lataana Jo'irraa lallaba dubbii sagalee Waaqayyoo mata duree barbaadi of argadhu jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6 irraa qabatee isiniif dhiyaate ittiin eebbifamaa barbaadanii of argachuun jalqaba jireenyaati. Qulqulloota hangaficha luboota Yesuusin lallaba seenaa gaarii sikkaba. Qulqulloota hangaficha luboota Yesuusin lallaba seenaa gaarii sikkaba. Nagaan Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu jaalalli Ilma isaa Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Sagalee Waaqayyo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6 dubbisa. Akkas jedha maqaa Waaqayyootiin. Gara ergamaa waldaa Sardeesitti ergaan kun isa hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7 urjoota 7 qabu biraa dhufe jedhicaafi. Ergichi ani hojii kee beeka maqaadhumaaf jiraataadha jedhamtee ni waamamta. Ati garuu du'aadha. Ka'ii dammaqaas ta'i wanta hafee du'uuf jedhu jabeessi. Ani fuula Waaqayyo koo duratti hojiin kee fiixaan ba'uusaa hin argine. Ammas wanta sitti dabarfame akkatti fudhattee fi akkatti dhageesse yaadadhu eegi. Yaada garaa kees geeddaradhu. Yoo dammaqaa ta'uudhaa baatte garuu ani akka hattuun dhuftutti nan dhufa. Yeroo ani sitti dhufus matumaan beektu. Haa ta'u iyyuu malee Sardees keessaa namoota muraasa warra uffata isaanii hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabda. Warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf warra malanidha. Nama mo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama. Ani maqaasaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessaan balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa duratti maqaasaa waamee kan koo ta'uusaa nan beeksisa. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waaldota kiristiyaanaatiin jedhu haa dhaga'u kan jedhudha. Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Jabaa jajjabootaa hangafa nagaa Waaqayyo keenya yaa isa hundumaa gararraa jirtu bishaanonni si arganii ol ka'anii dhaabatu. Bishaanni bishaan irra taa'u dadhabee hunkurama. Yeroo ati dubbattu duumessatu bishaan roobsa. Yeroo ati qaqawweessoftu duddi dachee sodaan kan guuttu. Uumamni lubbuu qabuuf hin qabne jiraachuu kee kan yaadatu. Amansiiftee moota ati jabaadha. Yeroo ati balaqqeessoftu ifa bakakkaa keetiin dacheetu ifa. Xiyyooliin bakakkaa kee karaa darbatamanii laftis raafama socho'a guddaatti kan galtu. Karaan kee galaana keessa, daandiin kees bishaan guddaa keessa darba. Ejjennaan faana keetii garuu hin argamu. Goota jechuun si'i, mootii jechuun si'i furee dadhaboota. Ati harka Museef Arooniin akka nama hoolota tiksutti saba kee tiksiteetta. Isaanis dachee rakkinni irratti bulgaafatte irratti ulfina kee arganiiru. Galanni siif yaa Waaqayyo. Har'as ilma kee Yesuusin ergitee dhiigaan dirree nuuf sararame keessatti nu tiksaa jirta. Kan akka kee hin jiru. Ammas kottu aangoo kee mul'isi. Yoo ati dhuftee nama of ajjeesu manaa ba'etu manatti deebi'a. Yoo ati dhuftee gadameessa dhabaatu mucaa baata. Nama of dhokatetu of argata. Kottu sagalee kee nuuf hiri balaqqeessa gidduu keenyatti. Gooftaa keenyaa si barbaaddanna aangoon kee nu haa yaadatu. Maqaa isaatiin biyya lafaa jaallatte Yesuus Kiristoosin yaa Abbaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Guyyaa irraa mata duree gabaabaa barbaadii of argadhu jedhuun sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Search and find yourself. Barbaadanii of argachuun salphaa miti. Waa'ee waldaawwan biyya Eeshiyaa kee jiranii 7 keessaa waa'ee waldaa Sardeesii kana narraa ifa godhee isinitti lallabu. Mul'ata Yohaannis kan barreesse Yohaannis abbaa mul'ataati, abbaa ergaati, Yohaannis abbaa wangeelaati, Yohaannis bartuu gooftaati, Yohaannis bara kakuu haaraa dhaloota Kiristoosiin booda bara 95 hanga 100tti barreessee xumure. Yohaannis ari'atamee Phaaximootti erga gadi bu'een booda mandara reppitaayilotaa fi bineensota nama nyaattuun guutte biyya bishaaniin marfamte keessa utuu jiraatu waldaa biyya Eeshiyaa 7 mul'ata arge. Mul'ata arge kanas bifa barreeffamaan isaan biraan ga'e. Bartuu gooftaa keessaa isa amma dhumaatti qoma gooftaatti hirkatee wajjin turedha. Yeroo Yesuus tulluu kadhataa deemu biraa kan hin hafne Yohaannisidha. Yohaannis yeroo Yesuus Kiristoos du'aa ka'eeraa dhaga'e ganamaan ka'ee akka nama istaadiyeemii fiigichaarra jiru fiigee nama lafa awwaalicha Yesuus ga'ee du'aa ka'uusaa argeedha. Dargaggeessa humna qabus ture. Mul'ata inni barreesse kun boqonnaa 22 qaba. Ittiin lixaa wajjin mata duree gurguddaa 43 fi lakkoobsa walii galaa 405 qaba. Qabiyyeen mul'ata kanaa waan gurguddaa 3 xiyyeeffata.
tokko waan kaleessa darbe, waan har'a ta'aa jiru, waan gara fuulduraatti ta'uuf jiru dubbata. Yohannis dubbii guddaa abidda waraqatarra taa'u kana nutti kennee dhaloota Kiristoosiin booda bara 101 bara mooticha Tiraanjaa biyya bulchaa ture keessa du'a nagaa du'e. Egaa kana laalla maalitti jirta? Maalitti jirta kan jedhu kun salphaa miti. Akkatitti jirtu gaariidha yoo ta'e lafati jirtu sin miidhu. Akkatitti jirtu gaariidha yoo ta'e. Akkatitti jirtu immoo gaarii miti yoo ta'e garuu lafti gaarii ati filatte summii hamaa ta'e si ajjeesuu danda'a. Akkatitti jirtu Kiristoosii wajjin yoo ta'e garuu lafa hamaa ati filatte sun iddoo bashannanaa siif ta'uu danda'a. Kiristoosii wajjin yoo ta'e. Waldaan Sardees kun kibba ba'a Tiyaateriyaatti argamti. Saawos istiirra jirti waldaan kun. Bara 1517 hanga 1780tti jiraattee turte waldaan kun. Waldaan kun hamala namummaa namaan guutte qabdi malee hamala namummaa Waaqayyoo isa dhokataa Kiristoosiin nuu kenname sanan qabdu. Handarri Sardees kun of arguu dadhabde. Mata dureen irratti isinitti dubbataa jiru barbaadi of argadhu jedha waan ta'eef. Search and find yourself. Jalqabbiin jireenyaa barbaadanii of argachuu irraa waan jalqabuuf namni barbaadee of argatu iddoo rakkina isaa arga. Nama barbaachisaa taatee jiraachuu furmaanni jalqabaa of argachuudha kanan dagati. Eessaa kaatee eessa jirtaa? Eessatti deemaa jirta? Kana xiyyeeffadha. Muummee ministeeraa kan ta'an Ameerikaa bulchaa kan turan Abrahaam Lincoln akkas jedhan. Muka tokko akka muruuf sa'aatiin 6 yoo anaaf kenname sa'aatii 4 qottoo koo qarachuuttan dabarsaa jedhe. Qottoon qaramnaan muka jissuun salphaadha waan ta'eef. Erga of argattee madda rakkina kee argatta. Kana booddee jijjiiramaaf ka'uun kee hin hafu. Vaayirasii guddaan waldaa kana ajjeese of arguu dhabuu isheeti. Of arguu dadhabde waldaan Sardees. Sababii biyya lafaarra jiraachuu ishee wallaaltee of arguu dadhabdee kufaatii keessaan bahuu hin dandeenyetti erga kufteen booddee rakkina guddaatti erga kuftee booda rakkina garaagaraa dubbata ergichi. Yeroo waa'ee gola namaa haasoftan gola keessan ilaalaa haasaa. Yeroo waa'ee ijoollee namaa haasoftan ijoollee keessan ilaalaa haasaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha sagalee Waaqayyo. Yesuus Waaqayyo akkasinitti hin farannetti. Isin namatti hin faradina. Firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinitti hin faradama. Qodaa safaraa itti namaa safartanitti isiniif isin safarama. Maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaalta? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu? Yookiis attamitti obboleessa keetiin lakki huuba ija kee keessaa siifan baasa jettare? Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira. Ati of hin arginee nana duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baasi. Isa booddee utubaa ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu dandeessaa jedha. Salphaa miti kun. Namni of arge nama arga hiika jedhuuf wangeelli Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 5 xiyyeeffadha. Isa ija isaa keessa jiru arguu hin dandeenye ija obboleessa isaa keessa waan jiru ilaala. Sagaleen kun garuu akka jedha dursa ofii kee ilaaliiti lafa jirtu xiyyeeffadhuuti waan ta'uun sirra jiru immoo nama gara biraaf ta'iisiin jedha gaarummaadhaan. Erga ofii keef lafa jirtu adda baafattee garatti nama waantu erga adda baafattee waltajjiitti nama waantu erga adda baafattee yookaan immoo dirree dhaabbataa tokko dirree hafuuraa lafa Kiristoos jaallatutti nama waamu hin barbaadde erga ta'e iddoo jirtu sana xiinxali ilaali. Kiristoos jireenya kenna waan ta'eef. Tikseen afaan yeeyyii keessaa hoolota butee oolcha. Yeroo sana hoolaan akka bilisa baasaatti tiksee galateeffata. Yeeyyiin immoo akka waan inni bilisummaa isa jalaa sarbeetti komata. Abadan yeeyyii fi hoolaan hiikaa bilisummaa irratti walii galuu hin danda'an. Garaasi dhukkubataan amma taa'ii mattee fayyuu hin dandeessu. Erga lafa dhibee kee argattee fayyuun kee mandaratti ta'a. Rifeersiin godhan dhukkubisi qabee ture mandaratti yoo barame kilinika mandaraatti dhuma waa'een kee. Hospitaala gurguddaa deemuus hin gaafatu. Mana yaalaa jajjabaa deemuus hin gaafatu. Mataasi dhukkubataan miila himattee fayyuu hin dandeessu kanan dagati. Garaasi dhukkuba yoo ta'e mataa himattee fayyuu hin dandeessu. Lafa dhukkuba kee xiinxalii ilaali. Barbaaddee of argachuun gaariidha waan ta'eef. So search and find yourself is very important in the Christian life. Barbaadanii of argachuun jireenya kiristiyaanaa keessatti baay'ee barbaada. Waldaa Sardees irraa kan mul'atu he shows the spirit of death. Hafuura du'aatu irraa mul'ata waldaa kanarraa. Lakkoofsa 1 kutaama keenya lakkoofsa 1 gara dhumaarraa ati du'aadha jedha waldaa kanaan. Du'aan toora warra jiraatoo keessa jiru. Walitti qabamni mandara Sardees gam tokkoon fayyaadha gam tokkoon lamxiidha. Kiristoos addunyaa kanarraa mootii tumsa uummataa hin barbaanne. Jabaa jabinni irraa bareedu. Guddaa guddummaan irraa bareedu. Ittaana barreessaa kan hin qabne nama isa bira jiru shakkii kan hin qabne mootiin tokko ka'ee aangoo narraa fudhata jedhee shakkuu kan hin dandeenye. Mootii harka uummataan ka'ee filatamu miti Yesuus. Yoo amantes yoo amanuu baattes Yesuus Kiristoos addunyaa kanarraa mootii tumsa uummataa hin barbaannedha. Mootii harka namaan filatamee harka namaan gadi bu'ee taa'u miti.
Afuura jireenya kennu isa mootichi nu keessa kaa'eef jiraachuu gaafa dadhabnu foon keenyatu lamxa. Afuura isa Waaqayyo karaa Kiristoos nu kenne nu keessa kaa'eef jiraachuu gaafa dadhabnu foonni keenya lamxa. Waldaan kun gartokkee isheen jiraatti jechuun foon isheetti ol kaatu. Sardees kibba ba'aa Tiyaatiriyaatti kan argamtu kun afuurri ishee garuu lamxaadha. Mandara Sardees keessa sochiin afuuraa qabbanaa'eera. Kanaaf ergichi injirtu ati ofumaa du'aatu jiraataa fakkaata malee injirtuutti hin jedhe. Mandara keetiyoo fooliin dibata Waaqayyoo dhaga'amaa jira moo haalaan martee dibata awwaalteertati. Dibamuu dibamteetta Waaqayyo si gargaare. Afuurri Waaqayyoo sirratti dhangala'ee ati dibamaadha. Garuu akkuma mandara Sardees dibata Waaqayyo sii kenne kana haala kee martee awwaalte moo tangoota. Eessan akkasichi jettee teesse martee keessa ati dibata kee of tuffatte addunyaa fiigee sokke ilaaltee of tuffatte har'a barbaaddee akka toof argattuun sitti hima. Attam goote galfata Waaqayyo sitti kenne addunyaa kanarra amma jiraattu afuura keetti balleessitee foon keef hin abdatin. Waaqayyo biyyoo tuulamaa kana kan inni ittiin ol kaasee dhaabachiise afuura isaati waan ta'eef afuura keetti balleessitee foon keef hin abdatin Waaqayyo. Yoo afuura keetti tolchite garuu foon keef abdadhu haala sii mijeessa Waaqayyo. Mana gaarii harka isaarraa sii kenna Waaqayyo. Gaa'ila gaarii harka isaarraa sii hiixata Waaqayyo. Qabeenya gaarii harka isaarraa sii laata Waaqayyo. Ulfina gaarii harka isaarraa sii hiixata Waaqayyo. Afuura keetti yoo balleessite kana garuu hin abdatii Waaqayyo bira. Mandara Sardees keessatti amala badaa arga ergichi. Amala badaa. There is a bad habit in it. Amala badaa wallicha keetti arga. Without the test of Christ. Dhandhama Kiristoosiin hin qabne. The oppose the work of God. Hojii Waaqayyootti mormu. Isa jireenya waan Waaqayyo opposu jireenya akkasii mandara Sardees keessatti arga. Kiristiyaanota garuu foolii biyya lafaa isa faallaa Kiristoos ta'etu keessa mul'ata waldaa kanarra. Jireenyi ishee hundinuu gooftaa malee. They live without the Lord. They live without the Jesus Christ. Jireenya gooftaa malee. Namatu wal jajjabeessuuf jirta ittiin jedha malee hin jirtuu jedha lakkoofsa tokkorra. Wayyaa keessa jiraachuuf Yesuus keessa jiraachuun tokko miti. Waldaa keessa jiraachuuf Yesuus keessa jiraachuun tokko miti. Sooruma keessa jiraachuuf Yesuus keessa jiraachuun tokko miti. Ati waan qabeenya guddaa qabduuf jiraa ofiin jechuu dandeessa. Ati waan konkolaataa qabduuf jiraa ofiin jechuu dandeessa. Ati waan fira gaarii qabduuf jira ofiin jettee dhaadhachuu dandeessa. Ati waan horii baay'ee dallaa keessaa qabduuf, boorsaa keessaa qabduuf, baankii irraa qabduuf jiraa jechuu dandeessa. Ani immoo waan sitti maadhoo ko. Kai lafa amma jirtu kana jireenya Yesuus keessa hin jirre jireenya miti. Konkolaataa Yesuus keessa hin jirre miti. Ittiin kuftee mandara warra cal jedhanii ciisaniitti gadi buuta. Konkolaataa Yesuus keessa hin jirre mitatin. Mana Yesuus keessa hin jirre dhiigaaf lafee namaan hin ijaarratin. Manni hidhaa Waaqayyoo sireedha. Achirratti si hidhaa Waaqayyo. Bara kee siree dhukkubaatti dabarsuurra isa Waaqayyo keessa jiru jedhu. Isa Kiristoos keessa jiru jedhu. Mana hidhaa Waaqayyootu sireedha. Achirratti hidhamuu kee irra isa Kiristoos keessa jiru jedhu. Barri kee akka hin bannetti. Guyyaan kee akkasitti hin dukkanoofnetti. Bara gaarii akka jiraattutti. So search and find yourself is very important in the Christian life. Dagatina kan. Jireenya kiristiyaanaa keessatti kun barbaachisaa waan ta'eef. Walitti qabama mandara Sardees keessatti amala gaala mootummaa arga ergichi. Gaala mootummaa yakka haguuggate. Gaala mootummaa guddaa arga. There are prostitutes in it. Gaala mootummaa arga waldicha keessa. Gaalamoonni eenyu yoonaan jettan tokko namatu beekuu balleessu. Gaalamoota namatu beekuu balleessu. Abboommii Waaqayyoo cabsuun cubbuu akka ta'e utuu beekuu nama dalga hojjetu. Gaalamoota. Wallaalaa beekaa irraan baranne. Gaalamoota. Beekaasa beekutti hin jiraan gaalamoota. Jalla akkasiin gaalamoota jedha. Eessa jira gaalamoota jettee yoo na gaafattan? Waldaa keessa jira gaalamoota. Waajjira mootummaa keessa jira gaalamoota. Lafa gabaa mandara keessa jira gaalamoota. Gaalamoota biyya guutee burraaqa saatii ammaa kana. Gaalamootatu mandara guutee keessa burraaqaara. Gaalamootatu waajjira mootummaa jira waldaa jira. Lafa dhibeen qabu gaalamoota. Nama utuu dhaga'uu balleessu. Nama utuu dhaga'uu dhugaarraa jallatu. Nama utuu dhaga'uu qajeelummaa Waaqayyoo didu. Abboommi Waaqayyoo cabsuun cubbuu ta'uusaa utuu beekuu nama dalga hojjetu jalla. Biyya gaalamooti balleesse kee jiraachuun immoo ulfaata. Mee waan isinitti himu? Kana hojjetaa wangeelaa addunyaanis caqaseera. Addunyaa kanarraa waggaatti yakka miliyoona 400 hojjetama. Isaan keessaa muraasa haa ilaallume. Mirga namaa sarbuun sikeendii 27 raawwata addunyaarra. Miidhaan qaamaa sikeendii 51 tokkoon geggeeffama. Saamichi daqiiqaa 68 geggeeffama. Dirqisiisanii gudeeduun dhiiraa gara dubartii, dubartii gara dhiiraa dhaqaa galatti daqiiqaa 6 qofa. Ajjechaan daqiiqaa 24 geggeeffama. Ulfa baasuun yookaan abortionii daqiiqaa 30 geggeeffama. Waggaatti ijoollee miliyoona 4 qalamee gadameessaa ba'a. Biyyoota addunyaa keessaa isaan gara lixaatti biyya keenya Itoophiyaa dabalatee Ameerikaatti
wal fuudhuun daqiiqaa 10 geggeeffama. Walii kun gaa'ilaa daqiiqaa 25 geggeeffama. Waa'ee gaala mootummaan na aarsa addunyaa kanarra. Nama utuu beeku jal'in hojjetu gaala mootummaan na aarsa. Biyya gaala mootummaa baay'ate keessatti ol adeemaatu nuun guddatu. Sodaan Waaqayyoo waan hin jirreef dheekkamsi Waaqayyoo baay'ataa deema. Quucara hafuuraatu biyyatti baay'ata. Wal cabsee wal birata, wal salphisee wal birata. Walii isaatti waan qaaneffatuuf dibamuun barbaadu. Yoo laaltanii addunyaa dibanni keetti qammane kee jirrar keetti bifa gadhiise keetti akka tokko ta'e keessa jira. Sababiin isaa wal qaaneffata waldaa ta'e. Akka handaaqqoo faranjii si'anaa galgalaan lagatti gad adeema. Hi'ii jedhee gooftaa jalaa fiigee bahuu kan barbaadu akka Waaqayyo cafa keessa kaa'u kan hin yaadanne. Akka handaaqqoo faranjii si'anaa galgalaan lagatti gad adeema. Caakkaatti gad adeema qeetti hin deemu. Handaaqqoo isheen durii muka yaabbattu laallatti gadi yaaddu ol malee. Isheen ammaa ol hin yaaddu suuqa barbaaddi dukkana. Isheen durii galgalaa yoo isin balbalatti cuftan illee ol deebitee ammas mana bantaniifitti mana jala mukarra teesseetu isin ilaalti. Yeroo isin sa'a keessa noosifattanii dallaatti isaa wagashitanii boqottanii hojii kee harraattanii manatti deebitanii amma isin achi dhaxxeetti isin eeddee yeroo isin dhuftan immoo mana olitti gaa muka yaabbatti ol gararraa yaaddi. Isheen ammaa suuqa barbaaddi dukkana. Kanaaf warri gaala mootummaan laphee isaanii balleesse galgalaan lagatti gad adeemu qeetti hin deemani. Galgalli dukkanoofnaan addunyaa waraabessa isaa bobbaasa. Waraabessi konkolaataa dukkanaati shufeeriin isaa daabiloos jedhama. Inda gatin deebii manatti si nyaata waraabessi. Karaa dhiigni Kiristoos sarara irra deemi. Kaayyoof manaa baatee yoo dadhabdee karaa bultee yoo achii kaatee qaqqabda. Of argadhu barbaadi. Waaqayyo walitti qabama mandara Saardees hin tuffate. Maqaamaaf jirta malee hin jirtu. You are there for the name but you are not there. Ofuma akka nama ija hoolaa ija keessa galfatee maqaamaaf teessi. Maqaaf ija garuun argu. Nama ija hoolaa ija keessa galfate ilaalta jettu yoo ta'e. Iddoo isaa guutee taa garuun argu. Maqaa isaa guddaadha malee iji isaa jamaadha waan ta'e. Isattaan fuula namaa jirta garuu fuula koo hin jirtu. You walk before men but you are not in front of me. Fuula namaa jirta garuu fuula koo hin jirtu. Akkas jechuun dhoksaan isaa nama wajjin maree qabdi garuu ana wajjin maree hin qabdu jechuun. Isaayyaas boqonnaa 1:3 qotiyyoon abbaa isaa beeka. Harreenis goromtoo gooftaa isaa beeka. Israa'el sabi koo garuu nan beeku. Kana hin hubatu jedha Waaqayyo. Sayyuu qotiyyoon iyyuu mana abbaa isaa hin yaadatan deebi'a. Harreenu goromtoo abbaa isaa hin yaadatatti deebi'a. Hin gala mana abbaa isaatti gala. Israa'el sabni koo garuu nan beeku jedha Waaqayyo. Na irraanfate ammuma sanallee na yaaduu dadhabe. Waa'ee koo irraanfateera Waaqayyo. Har'a akka nuti barbaannee of argannu barbaada gooftaan. Kottu lafa jirtu mee barbaadi of argadhu tuujjuba maalii keessa jirtan? Isa ittaanu fuula kootti hojiin kee fiixaan ba'een beekuutti hin jedhe ergichi. Fuula kootti hojiin kee fiixaan ba'een beeku. Kutaa keenya boqonnaa 3 lakkoofsa 2 caasaarraa fuula kootti hojiin kee fiixaan ba'een beeku. Yaaltee kuftaa. You try and you fail. Yaalteetu kuftaa. Biyya keessa jiraattan keessatti jireenya yaaltanii carraan milkii kan isin jalaa dhokata. Kufaatiin jalqabaa si mataa kee ta'uu of ilaalisiin jedha Waaqayyo. Waaqayyotti dhagaan guurinaa inni ol siqee teessoo ijaarrateera of taa'aa dhaabadhaa. Inni immoo isa dubbate kakuu sana raawwachuu harka isaa bal'isee dhaabataa jira. Waldaan kun akkuma hiriyyaa ishee meedaa misoomaarra oolti. Garuu milkooftee hin beektu. Yeroo hundumaa meedaa daldalaarra oolti. Meedaa misoomaarra oolti. Meedaa tajaajilaarra oolti. Meedaa barumsaarra oolti. Garuu jedhe ergichi. Murxuxxee harka kee irraan dhooftee of cabsiteetti jedhe. Harkuma kee of cabsite. Kanaaf miilli si naafatee mandara oolta. Of ilaalii. Kanaaf cabi kee mandaratti mul'ata. Kanaaf cabi namummaa keetii mandara keessa nama baay'eetti mul'ata. Kanaaf achi butachuu dadhabdee argichi. Sababiin isaa anatu hojii kee keessa hin jiru waan ta'eef. Wayyaa keetu dhosse malee madaa dhalli namaa siin agarre baattee deemtattiin jedha waldaa kana. Wayyaa kee dhosse malee madaa dhalli namaa si hubachuu hin dandeenye baattee deemta natti dhimattu. Tuuti natti himattee immoo siin baadha jechuu barbaada Waaqayyo. Rakkina keenya hundumaa saggoo ilma isaa Kiristoos irra kaa'eera waan ta'eef. Ati foon keef jiraatta. Hafuura keef iddoon qabdu. Foon keef jiraatta malee hafuura koof iddoon qabdu. Foon keef hatta, foon keef ejjita, foon keef daldalta, foon keef gubboo fudhatta, foon keef sobda yoo ta'e harka Waaqayyoo irraa jireenya hin eeggati. Yoo hin galtu ta'e, yoo meedaa hafuura qulqulluutti hin deebitu ta'e. Si qurceessa Waaqayyo. Hafuura keef jiraadhu. Gaafas foon keef iddoo laata Waaqayyo. Bifa sitti godhaa Waaqayyo gaafas. Haala keessii mijeessaa Waaqayyo gaafas. Waldaa Saardees keessatti saba lama arga ergichi. There are two nations among you. Sabni tokko
wayyaasa eeggataa jedha lakkoofsa arfaffaarra. Maintain the purity of the clothes. Wayyaasa eeggataa jedha. Maintain the purity of the clothes. Wayyaasa eeggata jechuun yeroo hundumaa saamunaa bitee manaa qaba jechuu miti. Namatti mul'achuu wayyaasa miiccata jechuu miti. Maqaansaa akka hin bannetti jiraata jechuudha malee. Ayyaana Waaqayyo isarra kaa'e hin xureessine jechuudha. Ulfinni Waaqayyoo nurra jira yoo ta'e ayyaanni Waaqayyoo fata keenya bakka bu'u akka hiikaa kutaa amma ilaalle kanatti. Uffanni keenya maqaa gaarii Waaqayyo nuuf kennedha. Uffati keenya ayyaana Waaqayyo nurra kaa'edha. Kana yeroo eeggannu Waaqayyotti guddachaa deema. Waaqayyoos nama gararraa nu ka'a. Dhukkuba gararraa nu ka'a Waaqayyo. Haala gararraa nu ka'a Waaqayyo. Jireenya gararraa miila keenya ka'a Waaqayyo. Yaaddoof du'a gararraa akka jiraannu nu taasisa Waaqayyo. Sabi lammaffaan si keessa jiru immoo wayyaasaa xureesseera jedha Zaardeesiin. The second nation has soiled the clothes. Wayyaasaanitu foolii aja'a kennaa jedha ergichi. Wayyaansa biyyoo godhatee jechuun saamunaa bitee manaan qabu hiyyeessa jechuu miti. Ayyaana Waaqayyo ittiin dibe biyya lafaatti kenne jechuudha malee. Maqaa gaarii Waaqayyo itti kennee xureesse ofirratti Waaqayyoon sodaachuu dadhabe jechuudha malee. Wayyaa miiccachuu dadhabe jechuu miti. Egaa eenyu ati har'a ayyaana Waaqayyo sitti kenne gatii dhabsiisaa kan jirtu. Gatii dhabeessa kan goote ayyaana Waaqayyo. Eenyu ati ulfina Waaqayyo sitti uwwise ofirraa baaftee laaqii keessa goototaa kan jirtu kun. Hiriyyaan gooyyoomfamte, qabeenyaan gooyyoomfamte, tekinooloojiin si gooyyoomse. Eenyu ati garmalee kan jiraattu kun. Namas Waaqayyoon sodaachuu kan dadhabde. Daldala hanna haguuggate kan daldaltu kun eenyu ati? Eenyu ati dhiiga Kiristoos gatii kan dhoowwatte? Dhiiga Kiristoosiin akka dhiiga namaatti kan fudhatte irra utaaltee waan fedha garaa keetii kan hojjettu kun. Miilli kee dhiyyituu kan bare. Harki kee ajjeesuu kan shaakale. Du'a namaatti kan walii galtu kun dhiiga Kiristoosiin balleessite. Ayyaana Kiristoosiin balleessite. Gubboo fudhattee lafee namaan qe'ee kee kan babbareechatte. Dhiiga namaatiin mana kee kan maragatte. Sitti dhufeera Waaqayyo. Of ilaali. Sitti dhufeera Waaqayyo. Haleluuyaa. Deebii mandara Waaqayyo faaratti bade kana har'a addunyaa bade keessa irra waan ta'eef. Lafa dhiigaan machoofte dachee dhiigaan joonjoofte keessa jirra waan ta'eef. Deebii mandara Waaqayyo faaratti bade kanaa deebii. Faara toleessi kee faara sii tola. Akeekkachiisa Waaqayyo waldaa kanatti kenne yookaas ergichi waldaa kanatti kenne. Angels warning to this church. Akeekkachiisa ergichi waldaa kanatti kenne. Yoo kana hundumaa irratti dammaqaa ta'uudha baattee ittiin jedhe waldaa kanaan. Kana hundumaa irratti dammaqaa ta'uudha yoo baattee akka hattuun dhuftuttan sitti dhufa. Lakkoofsa sadaffaa Umasaar. Akka hattuun dhuftuttan sitti dhufa jechuun salphaa miti. Hattuun waan baay'ee baatee deema gaafa qe'ee namaa dhufu. Billaan baata, majooshaan baata, albeen baata, eenyu utuu hin beekin qotee lixa. Gaaddidduu du'a baatee deema. Akka hattuun dhuftuttan sitti dhufa jechuun Waaqayyo akeekkachiisa guddaa. Sitti dhufa yoo ta'u yaadachuu baate. Maaloo galii haadhoo koo qe'ee rakkinaa kana. Qe'ee jal'oonni irratti bulgaafatan kanaa deebii si barbaada har'a Waaqayyo. Faara toleessi kee faara sii tolaati. Gorsa ergichi waldaa kanatti kenne tokko ka'ii ittiin jedhe ergichi. Nama ka'eetu nama kaasa. Nama ka'eetu diinagdee biyya kana ol kaasa. Nama ka'eetu tajaajilee Kiristoosiin biyyarraan ga'a. Dhalootaan ga'a. Nama ka'eetu biyya bulchuu danda'a. Namni rafee waraabessa ol nyaachisa waan ta'eef. Lakkoofsa lammaffaa Aasaarraa maal jedha? Kayi jedha. Kayi atis. Addunyaa irratti kufte kana keessaa kayi. Addunyaa kanarraa ka'ii jechi jedhu nama sadiin jedhama. Nama du'e, nama rafe, nama lafti fagoo eeggatu. Jesus Christ raised Lazarus from the dead. And Jesus Christ wakes Peter up from the sleep. Alaazaariin du'a kaas, Phexrosin irribaa kaas, Eliyaasiin immoo lafa fagoo si eeggata jedhee gooftaa. Kana dagatina. Tuqaa lammaffaa irratti dammaqi ittiin jedhee dammaquun salphaa miti. Dammaqa addunyaa dukkanni keessa guutte kana irratti dammaqa. Lafa dukkanni macheesse kana irratti dammaqa. Of dagattanii kan jirtan of yaadadhaa irriba du'aa kana keessaa ka'a. Matammaa Gaandii kan jedhamu beekaan hindii tokko yeroo waa'ee dammaquu dubbatu akkas jedha. Hoomaa gochuu kanatti hin dandeenye waggaa keessaa guyyoonni lama jiru isaanis kaleessaa fi borii jedha. Kaleessi darbeera borii immoo arguu dhiisuu dandeessa waan ta'eef har'a kee irratti dammaqeedha Matammaa Gaandii. Har'a kee irratti dammaqe. Kaleessa dabarteetta dhiiftee sitta toluu sitta badu. Borii immoo arguu dhiisuu dandeessa yerootti Waaqayyo dhufee biyya lafaa ol si fudhatu hin beektu waan ta'eef. Har'a kee irratti hojjedha. Kan tajaajiltan har'a keessa irratti hojjedha. Lafa amma jirtanii ka'aa har'a utuu jirtanii har'a utuu hojjechuu dandeessanii
har'a utuu fiiguu dandeessanii, har'a utuu hojjechuu dandeessanii waajjira mootummaa keessa kan jirtan dhugaa sirreessa. Qajeelummaa iddootti eega. Mana qulqullummaa kan geggeessitan luboonni, bulchitoonni, tajaajiltoonni, amantoonni. Har'a utuu lubbuun keessan isin keessa jiru fiigicha amma jalqabdan kana galmaan ga'a. Efesoon 5:14 irraa yaa isa raftuu dammaqii warra du'an keessaa ka'e Kiristoos siif ibsa. Dammaquun of yaadachuun jireenyi immoo Kiristoos. Tuqaa sadaffaa irratti baay'een hin du'e, baay'een immoo hafeera. Isa hafee du'uuf jedhu jabeessii ittiin jedhe ergichi. Har'ayyuu nama baay'eetu si biraa du'e. Dhukkubati dhukkubsattee irraa fayyite har'a nama baay'ee du'e haadhoo koo. Ati illee dhukkubii wayii si qabee irraa fayyite, rakkinni wayii sitti dhufee irraa hafte, du'i qe'ee namaa balleesse baay'een mana keetti dhufe irraa si hambisee Waaqayyo dhagaa ulfaata. Haftee itti amati ko si hambiseera Waaqayyo, manni kee du'arraa hafeera. Kanaafuu baay'een hin du'e, baay'een immoo hafee jira. Isa lubbuun hafee jiru kana umurii dheereffadhu. Mana kee, jireenya kee, gaa'ila kee, tajaajila kee, barumsa kee, kaayyoo kee, hafuura kee, dibata kee, ayyaana kee, maqaa gaarii Waaqayyo sitti kenne lubbuu dheereffadhu. Arfaffaa irratti wanta sitti kenname akka itti fudhattee akka itti dhageesse hin irraanfatin jedhe. Hin irraanfatin. Abboonni amantii baay'een isaanii itti reebamanii itti fidan. Kan akka Oneesimoos Nasiib, kan akka Daani'eel Dabala, kan akka Febeen Hirphaa, kan akka Gabra Estaatiyos, namoota hedduu jaarraa keenya keessa, kan akka Guddinaa Tumsaa, namoota jajjaboo Waaqayyo biyya keenyatti nuu kaase, namoota akka Bal'inaasaa Harkaafaa, namoota jajjaboo namoota Waaqayyo nuu kaase kan akka isaanitti biyya kanaan sagalee ga'an hin irraanfatina. Harruma waan dhageessaniif hin maraatina ol kaatanii seenaa qoradha, dhugaatti dabalaa, ayyaanaan lafaa kaadhabadha. Shanaffaa irratti akkatti dhageesse yaadadhuedha. Lakkoofsa sadaffaa baarraa toora lammaffaarra jiru. Ja'affaarraa yaada garaa kee geeddaradhu jedha. Lakkoofsa sadaffaa caasarraa yookaan toora sadaffaarraa yaada garaa kee geeddaradhu. Repent of your heart. Yaada garaa kee geeddaradhu. Addunyaarra keessa jirru keessatti yaada garaa geeddarachuun salphina fakkaateera. Addunyaarra keessa jirru keessatti yaada garaa geeddarachuun jallina fakkaateera. Balleesseera jechuu barime. Ergamootatu waaqarraa gad harca'e miti ati nama fooniiti. Dogoggoreera jechuu bari. Garaa mimmaanii uummadhu. Abbaa ofii garaan uffatanii Kiristoosiin garaan uffatin. Lafarraa kaattee yaadadhu. Waaqayyoon hin gooyoomsin. Warra utuu yaada garaa sin geeddarachiisin kuttee baataa sitti mantu baay'ate bara seena. Utuu yaada garaa sin geeddarachiisin utuu lafati itti kufte sana ilaa kanarraa kufte deebi'i jedhanii sitti yaadachiisin dhumeeraa qofa kan sitti man. Attamitti yaada garaa geeddarattanii kun mataa si bobbokosseero. Yaada garaa geeddaradhu Waaqayyoon uumaa kee Kiristoosiin dhiigisa ammayyuu jiidhaadha garaan uffatin. Faara toleessi kee faarasii tolee gara ulfinaatti si fudhatee ba'uuf qophaa'aa jira. Gara dhumaatti badhaasa ergichi waldichaaf kennee laalla. Wayyaan sitti uwwisa ittiin jedhe badhaasa kun. Yoo kana hundumaa gootee dhaabatte yoo of yaadatte wayyaan sitti uwwisa daaran si baasa jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Daaran nu baasuu barbaada Waaqayyo. Daaran si baasa jechuun wayyaa dhabdee siin bita jechuu miti. Ayyaana koon sitti dabala jechuudha malee. Maqaa gaariin sitti kenna sirran ka'a ulfinan sirra ka'a jechuudha malee. Lakkoofsa arfaffaa gara dhumaarraa ayyaana koon sirra ka'a wayyaan sitti uwwisa. Saba wayyaa isaa eeggatutti wayyaan itti uwwisa. Qaawwa namni ittiin ilaalee maqaa si balleessuun sirraa cufayidha Waaqayyo. Ilaala lafa sagaleen kun itti dhaga'amaa jiru. Wayyaa namni sirratti ilaalee foolii isaa sirratti ilaalee si bira darbuu fedhu sana wayyaa foolii kenne sana ilaa akka jedha ergichi. Qaawwa namni ittiin ilaalee maqaa si balleessuun mana kee irraa kaasa harraba keen galata bulgaafatta siin jedha Waaqayyo. Sagalee kun lafan itti dhaga'amutti dhageeffadha. Wayyaan sitti uwwisa daaran si baasa ayyaana koon sitti deebisa isaan mootummaa koo dhaalta siin jedha. Harka guuttee laatta siin jedha Waaqayyo. Maqaan kee galmee koo irraan baduu jedha lakkoofsa shanaffaa toora lammaffaarra. Fuula abbaa koo duratti maqaa kee waamee beeksisa. Fuula warra biyya bulchaniittan si waamaa jedha. Si kabaja Waaqayyo. Dandeettii keen ilaalin. Of yaadadhu. Kai of yaadadhuu fiigi gara fuulduraatti. Fuula moototaa dhaabatta siin jedha Waaqayyo si nama gad deebi'aanaan. Attamitti immoo jedhin akka inni itti tullicha gaggalagalchee hin beennu hirree isaatiin waan guddaa hojjeta waan ta'eef. Fuula ergamoota koo duratti si waamee ilaa isan gara jireenyaatti fide jedhee lallabaa. Isan gara jireenyaatti fideen siin jedha. Qulqulloota ajjinan toora jireenyaa sii kenna. Dacheen rakkinaan guutte kun si fudhattee hin baddu. Ulfinan sitti fida. Gaarummaan hin si guuta. Harraba keetu galata bulgaafata. Qe'ee kee warra galataa godha. Faajii keen kaasee dhaabachiisa. Siin jedha Waaqayyo. Warri wayyaa keessan eeggattan. Isin warri maqaa keessan eeggattan.
isin warri ayyaana waaqayyoo baattanii guyyaa eeggataa jirtan, isin warri barbaaddanii of argattan baga gammaddan. Biiftuu dhiya geessan ifaan isinii tursa jedha Waaqayyo. Jabaadha. Waaqayyo barii ulfinaa fidee nu gammachiisa. Nuyi sofa yaadannu. Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti kan hin ergeef akka nuyi jireenya qabaannuuf, akka nuti cubbuun hin banneef, akka nuti tulluu qulqullootaatti ol baanee biiftuu gararraa isaa wajjin jiraannuuf. Nuyis of yaadannee mootummaa Waaqayyootti dhiyaannee hafuura keenya eeggannee ayyaana Waaqayyo mana keenya irra kaa'e, laphee keenya irra kaa'e, jireenya keenya irra kaa'e maqaa gaarii sana hamaa baraan xureessuu dhiifne, teekinooloojii baraan xureessuu dhiifne maallaan jedha Waaqayyo jennee akka jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Maqaa isaatiin biyya lafaa jaallatte Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Mandara qulqullitti Waaqayyo biraa banti Waaqa keessa. Biyyi koo Yerusaalem. Lakin dogoggorree karaa nama qabbeessa achitti nageessa. Biyyi koo Yerusaalem. Magaalaa kuulamtu warki gooftaa ijaaree waa maraan hin qajeeltu. Biyyi koo Yerusaalem. Biyyicha yaadachaa jaaraa jumburii kee garaan nan hin qajeeltu. Biyyi koo Chennatin tolle ishen biftu wazi kanan ittin darbu humna na bayisi. Da chennatin tolle ishen biftu wazi kanan ittin darbu humna na bayisi. Tufaan jiraata jireenya daaraba utuu daftee dhuftee gooftaa koo maal qaba. Tufaan jiraata jireenya biyyoormaa bu'aa bayii qaba sansakkaan uumamaa. Tufaan jiraata jireenya biyyoormaa bu'aa bayii qaba ijaarsi uumamaa. Sodaate angafoota baay'ee lubbuun nama hedduu karaa isaanii baay'ee ofirraa baasanii surraa ayyaana kee jaalilaatti manii dhoksaa waamicha kee maaloo yaa Yesuus koo Angal mana gau ayana nafkini oba gundana gache natin tolle ishen biftu wazi kanan ittin darbu humna na bayisi. Gache natin tolle
isheen biiftuu wasii kanan ittiin darbu humna naa baay'isi duuttufaan jiraadha jireenya daarabaa utuu daftee dhuftee gooftaa koo maal qabaa duuttufaan jiraadha jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa sansakkaan uumamaa duuttufaan jiraadha jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa ijaarsi uumamaa. Adaan ba'ee hin buluu qobaako naarraan fagaatinii siin jetti lubbuun koo har'a siif gurguree waan hundaan dadhabee maaliree bu'aan koo galma koo yoon dhabee ayyaana naaf kennii adara yaa gooftaa akeekan fudhadhu gonfoo qulqulloota daacheen natti hin tolle isheen biiftuu wasii kanan ittiin darbu humna naa baay'isi daacheen natti hin tolle isheen biiftuu wasii kanan ittiin darbu humna naa baay'isi duuttufaan jiraadha jireenya daarabaa utuu daftee dhuftee gooftaa koo maal qabaa duuttufaan jiraadha jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa sansakkaan uumamaa duuttufaan jiraadha jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa ijaarsi uumamaa. Albuuda xuraa'aa nyaata summiin guutu irrisaa bareedee kan nama hawwatu sossobee ajjeesaa jireenya fakkeesse daacheen sabuun qabdu kanan na yaaddesse waadaadha Yesuus koo sittin jijjiiramu ayyaana naaf kennii kanan ittiin daacheen natti hin tolle isheen biiftuu wasii kanan ittiin darbu humna naa baay'isi daacheen natti hin tolle isheen biiftuu wasii kanan ittiin darbu humna naa baay'isi duuttufaan jiraadha jireenya daarabaa utuu daftee dhuftee gooftaa koo maal qabaa duuttufaan jiraadha
jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa sansakkaan uumamaa utubaan jiraata jireenya biyyoormaa waa bayii qabaa ijaarsi uumamaa. Tokkoof cidheessite sobdootaaf da'oodha hayyuu daboomsite abbaan nu gambo'a waan jechaa waan laale daacheen sun moofteetti dafii kottuu malee harka koo na qabii pagoda karanko imbobbolchi malo debi kadanako adara ilali mimango tako izambo ademu idamaaf chaba jolumako tako isangi dirfamo Antolle kalesa zracheni Orifis garum marraneku Wallan sobchinin sushe obseni Nangala biya ko shekaku Biya ko Yerusalimara Ala ko te somirga keti Yadira garanko awera Tako ifa fula keti Adara ilali mimango Tako isambo ademu Midama vichaba jolumako Ugako visangi dirfamu Nantole kalesa sidacheni Ori visgarum marranegu Wallan sobchinin sushebseni Dangala biya ko shekaku Biya ko Yerusalim hara Dala ko ti somirga keti